Akkan si dharraane si eegne dhufuu keetiin baay'ee gammanne baatii waggaa keessa si faayee ulfinna gurguddaa si keessa kaayee shahri rahmaa fi araaramaa ibidda irraas kan baraaramaa kan halkan kee caalu baatii kumaa kan ragaanu bahu guyyaa dhumaa. Namni haqaa kee guutee amaname balbala rayyaaniin simatame maqaa zanjabil obaafamaa Rabbi isaa birattis faarfamaa ija gurraaf arraba leenjisaa daandii hoffoltirraa nu deemsisaa. Ahlan bika marhaban bika ya Ramadan. Ahlan bika marhaban bika ya Ramadan. Ahlan bika marhaban bika ya Ramadan. Qur'aanni nuuf faayee daandii milkiirraa nu kaayee ibliisis cancala seenaa nutillee kanaaf si feenaa dhufuun kee nu gammachiisa rahmata nu abdachiisa dilofni daangaa dhabaanus rakkoo gurguddaa qabaanus tikee furmaata kennaa qalbii qulqulluun si eegnaa.